بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كن برنوتك إن كتاب تجويد المصور ما تدري وهي صفات قبي الرجر. صفات قبي ديبدمي سقلن كني كما أفوريا أوتي في أفوريا أبو يو إلالو hamsii fi jahrii jennee adda baasne. Gama hammas sagaleen keenya yeroo qabamuu fi qubeen 29 kun afurri sagaleen keenya yeroo yaa'u qabamuu fi qabamuu dhabuu gama ilaaluutiin immoo bakka saditti baasne. Warra guututti sagaleen qabamu, giddugaleessatti sagaleen kan qabamu bayniyyaa, kan sagaleen bareechee yaa'u jennee ilaalla jechuudha. Amma immoo qubeelee 29 kana ulaa tokkoon immoo seennee ilaalla. Gama kamiitiin? A'amni keenya gama oliitii fi gama gadii qabaa miti. Sagalee qubee a'ama keenya gama oliitiirraa bahuu fi kan gama gadiirraa bahu jennee qubee 29 kana gama oliitii bahu gama gadiitii bahuu jedhu yoo kan ilaallu taane bakka lamaan kanatti bahaa jechuudha. Suni maali? Al-isticlaa'u wal-istifaalu. Amma qubee tokko keessatti qubeen tokko sifa shanfaa qaba. Sifa shan akkamitti qubee tokko irratti qabaachuu danda'a? Inni jedhu gaafii isinitti ta'uu akka hin dandeenye. Maaliif jennaani maal ilaallee qubee tokko irratti sifti shan mul'ata? Fakkeenyaaf hamzaa yoo fudhanne hamzaadhuma yoo kan fudhannu taane hamzaan kuni gama afuura bahuutii fi bahuu dhabuu yoo ilaalle afuurri isaanii bahamoo hin bahu yeroo hamzaa dubbisnu afuurri keenya hin bahu jaharii ta'a jenna. Sagalee yoo ilaalle hoo gama sagalee yoo ilaalle hoo sagaleen ni bahamoo hin bahu sagaleen hamzaa yoo ilaalle sagaleenis hin bahu hin qabamu shiddaa qaba. Faallaa sanii hoo rakhaawaa bayniyyaa. Haayye hamzaa kana a'ama keenya gama oliirraa bahamoo gama gadiirraa baha jennee yoo kan ilaallu taane a'ama keenya gama gadiirraa bahaadha. Sigalee waan akkasii ilaallee qubee tokko irratti sifti shan kan mul'atu sababa kanaa jechuudha. Amma gaa al-isticlaa'u wal-istifaal. Qubee 29 gama a'ama oliirraa bahuu fi afaan keenya gama gadiitii fi gama oliirraa bahuudhaaf qubee kana bakkuma lamatti adda baasna. Qubee 29. Warra a'ama keenya gama oliirraa bahuu fi warra a'ama gama gadiirraa bahu jennee bakka lamaan kanatti adda baasnee ilaalla. الحروف العربية قبيلة عربية. قبيلة عربية. قبيلة عربية كوني قبيلة ميكا قبيلة دبدمي في سديت والربا الرود أنجر دبدمي سقل دبدمي سديت يجو. من حيث اتجاه الصوت جما إركتين سجلي إلى لوتين جما إركتين سجلي إلى لوتين بكلمتي بافني لال لمن كنوكم جرو مستعلية والرقم أولي الرابا في مستفلة والرقم قم قدير رابا. مستعلية كجنس يتصعد الصوت سجلين كينيا قلقلة عند النطق بها يروني في إسيد بنو إلى الحنك الأعلى جمع أمكين أوليتي قلقلة أين إسان خص ضغط قض قبي جرمو والكيستي والأسكيستي والقبي أسكيستي سوني كامي خا صادين ضادين غين طا جركن قبيلين جركن تربان ويتا دبسنو جرى أما كينياتي أولغودتن لما فم مستفلة والرقم قدير رابان لا يتسعد الصوت سجلين أولينغارو أولينكو يوكا أولينكورو أولينبو عند النطق بها
yeroo isii dubbannu ilal hanakil a'laa gama a'ama keenya oliitti. Eenyu isaan baaqii xuruufil hijaa qubee huruufa hijaa'aa warreen hafan maalirraa khussa dawxin qidiirraa warreen hafan eenyu isaan qubee 22tu a'ama keenya gama gadiirraa bahaa jechu. المستعلي والمستفل قبيل استعلاءات في والمستفل قبيل استفالة من حيث اتجاه الصوت كما إركتو يوكا غرغلو سغلي يو إلالو أكاتا كان سورات أنا يو إلال مثلا فكينيا يو سنيكاسي القاف قافي فكينيا قافين تسعود الصوت والكورينسا والقرأتينسا سغلي بحرف مستعل حرف استعلات كنو قا قا يرود بس أقو أقو قا غافا جنو سغلين كينيا جمع أما أوليتي القرأة ججو أقو أقو يقول قا قا سغلين كينيا أما أوليتي القرأة سبب سناب ججا sagaleen keenya furdata bara qubeen sun furdataara qubeen isticlaa walumaa galatti guututti ni furdata maaliif furdata sababa walakkaan arraba keenyaa boolla ta'ee ammoo sagaleenoo gama walakkaa ama olii kanatti ol godhata jechuudha. Aywa inxidaaru sawti gadi bu'insa sagalee بحرف مستفل قبي استفالاتين مثلا الكاف كاف أك ك ka sagaleenis hin bahaara jechuudha. Sababa kanaaf jecha qal'ataara jechuudha. Sababa kanaaf jecha qal'ataara. Eeshi. التفخيم والترقيق ما تدري جدو إن شاء الله يروتان برنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.